Harka fuunee akkam jirtu wiirtuu miidiyaarraa oduuwwan gaggabaaboo guyyaa kanaa qabannee siif dhiyaanneerra oduu waliin ansittiin ajjiti. Ji'oottan shanan darban sagantaa maaddii guutuun oomishni aannanii liitira biliyoona 5 fi kiiloon biliyoona 3 argamuu ministeerri qonnaa beeksise. Sagantaa maaddii guutuu oomishaa fi oomishtummaa dabaluun wabii nyaataa mirkaneessuuf hojjetamaa jiraachuu ministeer deetaan ministeera qonnaa Dr. Yohaannis Girmaa ibsaniiru. Ji'oottan shanan darban keessas aannan liitira biliyoona 5, foon toonii 328, damma toonii 96 fi kiiloon miliyoona 3 oomishuun danda'amu obbo Girmaan ibsaniiru. Gaagurri ammayyaa 313 ol raabsa Samus ibsameera. Dabalataanis ji'oottan arfan darbanitti naannolee biyyattii garagaraatti biqiltuun avukaadoo miliyoona 11 olii misoomuu ministeerri qonnaa beeksiseera. Ministeerichaatti dursaan garee misoomaa hortiikaalchar obbo Abdallaa Nagaash akka himanitti ji'oottan arfan darbanitti naannolee biyyattii garagaraatti biqiltuun avukaadoo miliyoona 11 olii misoomeera. Kana malees ji'oottan arfan darbanitti oomisha avukaadoo toonii 2,400 ol gabaa biyya alaaf dhiyeesseerraas galiin doolaara 600 fi 82 ol argamus himaniiru. Bara oomishaa 2015-16tis biqiltuu miliyoona 15 fi 1,800 olii qopheessuuf karoorfame keessaa hanga ammaatti biqiltuu miliyoona 14 fi 1,100 ol qophaa'us eeraniiru. Magaalaa Shaggaritti barattoonni 140 ol sagantaa nyaata barattootaan fayyadamtoota ta'aa jiraachuu biiroon barnoota magaalichaa beeksiseera. Magaalichatti manneen barnootaa 293tti sagantaa nyaata barattootaa hojiirra oolaa jiraachuunis eerameera. Hogganaan biirichaa obbo Firakiyyaa Kaasaawun akka ibsanitti bara barnootaa 2016 sagantaa nyaata barattootaa hojiirra oolaa jiruun barattoonni 140 fi 531 fayyadamtoota ta'aa jiraachuus eeraniiru. Sagantaa nyaataa eegalameen wal qabatee dargaggootaa fi haadholee 2,800 carraa hojii uumamus eeraniiru. Dubartiin Ameerikaa gadaamessa 2 qabdu garaagarummaa guyyaa 2 keessatti ijoollee 2 deessee nun jedha odeeffannoon gara Ameerikaatii argame. Taateen akkanaa miliyoona keessaa tokko kan muudatuu fi waan hin baratamnedha. Dubartiin gadaamessa 2 ijoollee 2 deessee Keelsii Haakar jedhamti. Umriin ishees waggaa 32 yoo ta'u ijoollee 2 kana dahuufis ciniinsuu sa'aatii 20 itti fudhateera. Yuunivarsiitii Alabaamaa hospitaala Birmingham keessatti mucaa durbaa tokko kibxata ishee lammaffaa immoo gaafa roobii da'uus dandeesseerti. Daa'imman 2 ajaa'ibaa kibxataa fi roobii gadaamessa qabdu 2 keessaa argate. Miidiyaa hawaasummaa ishee irratti beeksisuudhaan haakimoota ishee deessisanis ajaa'iba jechuun jajattee jirti. Addee Keelsii akka jettutti maatiin amma ayyaana gammachuun dabarsuuf manatti deebi'aniiru. Guyyaa da'umsa ishee kana ayyaana qilleerra oola jettee yaaddee akka turtes ibsiteerti. Hospitaala UAB'tti ogeettiin da'umsa haadhaa fi ijoolleen 2 nagaa ta'uu isaanii mirkaneessuun namoonni hojii ishee kanaan wal fakkaatu hojjetan bara hojii isaanii keessatti tasa arganii kan hin beekne jechuunis BBC'tti himteerti. Addunyaa irratti taateen akkasii miliyoona keessaa yeroo tokko kan mudatu ta'us ibsameera. Abbaan qabeenyaa lammii Ingiliz Sir Jim Ratcliffe qooda Manchester United dhibbeentaa 25 bituu ibsameera. Manchester Euro miliyoona 790 kan bitan maatiin Glazer baatii 13 dura qooda kilabichaa gurguruuf caalbaasii baasuun isaanii kan yaadatamudha. Qooda kilabichaa dhibbeentaa 25 kan bitan abbaan qabeenyaa Ingiliz kun bulchiinsa kilabichaa ammayyeessuuf doolaara miliyoona 300 baasii kan taasisan ta'uu BBC'n gabaaseera. Dhalataan magaalaa Manchester kan ta'anii fi deeggaraa cimaa Manchester United kan turan abbaan qabeenyaa kun gaaga'ama bulchiinsa kilabichaa mudatee ni furan jedhames eeggama. Dhumarrattis oduu biizinasiitiin doolaarri Ameerikaa qarshii 55 fi saantimii 93 bitame qarshii 57 fi saantimii 5tti gurguramaa jira. Paawundi Starlingiin qarshii 67 fi saantimii 93 bitame qarshii 69 fi saantimii 29tti gurguramaa jira. Yuuroon qarshii 61 fi saantimii 62 bitame qarshii 62 fi saantimii 86tti gurguramaa jira. Frank Swiiziin qarshii 62 fi saantimii 54 bitame qarshii 96 fi saantimii 79tti gurguramaa jira. Dinaarri Kuweetii qarshii 173 fi saantimii 78 bitame qarshii 177 fi saantima 26tti gurguramaa jira. Yohaanni Chaayinaa qarshii 7 fi saantima 10 bitame qarshii 7 fi saantima 24tti gurguramaa jira. Diraamiin United Arab Emirates qarshii 13 fi saantimii 78tti bitame qarshii 14 fi saantimii 6tti gurguramaa akka jiru baankiin daldala Itoophiyaa beeksiseera. Oduuwwan gaggabaaboo guyyaa kanaa kanneen turanii sagantaalee wiirtuu miidiyaa biroo waliin turtii gaarii qabaadhaa.